namtichaatu foon bareedaa fidi jennaan deemee arraba fidee dhufe haya deem hamaa fidi jennaanis deemeetuma arrabuma fidee dhufe jedhan. Maaliif jennaaniin hawaa tolchuus isaa haballeessuus isaa tanaafi jeeyan. Dhugaasaati akkamitti akkaan itti uumamerraa akkaan itti himameetu bakkaan haqee jette jedhanii dubbiinu. Eegaa hofte jennaan cabxeenis wanni ibsitu tanumaami. Asirratti wanni beekamuu qabu takka odeeffannoon yoomiyyuu taanaan uumaa hawaasummaadhaa ta'uu isiidhaati. Jetteen ammoo himaa kijibsiiftee dhagaa akka dogoggorsiiftu dagatamuun qabdu. Manguddoonis amata lolaa kijibaatu wal lolaa jechuun isaanii tanumaafi. Fakkeenyaaf waggaa 14 akka irraatiis gurra hawaasaa addunyaa martinuu bakka ture akkuma baranaa kanatti hulluuqoo baara Faarsiirra ture. Gaafas fulaan oduu addunyaadhaa Buush guddichaa fi Saadaam Huseen hoggaa taatuu jetteedhaan meeqaan tametu biyya biyyatti gama bahee osoo walitti falmuu arraataa warreebe. Gariin ammaa Saadaam summii baanansanii dhoosuuf jee halubbuu bakkaan dhabees waa tokkoo fi lamaa miti. Tunuun dinuu xifaa jetteedhaa hoggaa taatuu biyyuma teenya tanattu gaafas hoggaa Israa'eloonni maaskii fuulatti kaayatanii summii saniin ifirraa ittisan raabsatan hamormattiin kaayadha jee feestaala bitee galees wayi tokkoo fi lama. Ammaas taatu mata dureen oduu addunyaadhaa Saadaam eegatee bubbuleeti jira. Karaa kaaniin ammaas ilma Buush guddicha gaafasii Joorji Wiiliyaam Buush xiqqaadha. Tanaafuu baatii tana wanni manayyuutti dhagamaa yoo jiraatte wal'aa'insa jara lamaan kanaati. Irra guddaan dakkanii qabeenyaatii fi murruqii namaarraa diilallaayeti lola balaaleffata. Gariin ammoo akkuma itti fakkaatteetti tokko tumsee biyyan beeyne yaada. Waan warri waarii haasa'u ijoolleen waareedhaan baati jedhaniimi gurguddaa dhiisiiti ijoolleen lidhaatu Buushii fi Saadaam jee gama bahee hordaa lolaa taphata. Tanaafuu sagantaan teenyaas xiyyeeffannaadhaan faana jirtiiti laata jarri lamaan kun eenyummaan isaanii maal fakkaatti? Joorji Wiiliyaam Buushii fi Saadaam Huseen Almajiid. Ta Joorji Buush torbaan itti dachaanaati waltajjiin irraa Saadaam Huseen Almajiidiin wal isin barsiifti. Walaloo ayyaana dhaadhiyoodhaa sababa godhachuudhaan qopho'e takkaas ni qabna. Dhaloota keessanis gara gaggalchineeti harkaa qabna. Qophiin heeraa fi seeraa leenjii milishaaratti xiyyeeffate takkaas maayii sagantaa teenyaa taatiitii akkam jirtan hordoftoota sagantaa teenyaatu waltajjii dilbataa tan bitootessa 28 bara 1995ti.